Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Har'a viidiyoo kanaan dura maxxansine viidiyoo as dudduubatti argitan. Kan daaraas qallabas naa kennitanii gooftaa koo kan na gargaartanii waaqni isinii yaa kennu rabbi isinii yaa kennu ilmoo koos daara baaftanii qallabas nu yaaddanii nu kennitanii iddoo nu dhiftanitti isin hundaa rabbitti isinii haa guutu isinii haa dhaabbatu akkasiin nu kennitanitti rabbi isinii yaa dhaabbatu isinii yaa kennu akkasiin nu yaaddan isinii yaa yaadu isin hundaafuu hin jedhe. Namoonni baay'een isaanii sindee garaniiru simbukkee dhaabataniiru qallaba keessaniin akkasumas illee qarshiidhaan waan ittiin buna bitattanii waan ittiin jireenya keessan gara fuulduraatti illee ittiin fooyyeffattanii waan tokko tokko namoonni amma humna isaanii sin gargaaraniiru isa kanaan maal gootu akkamitti eebbistuun isin? Hunda isaanii iddoo tokkotti eebbisa kan isaanii haa kennu kan naa kenne hunda haa kennuuf itti dabaluuf jalaan isin haa kennuuf akka isaan dhaabatan haa dhaabatu baagala dhaqa galaa eegu. Hayyee daawwattoota keenya waaqayyoo sinaa eebbisu bara keessan sinaa eebbisu asumaan haadha keenya addi jirgifee naata gaaffiin tokkoon sin gaafadha innis namoonni iddoo garaagaraa taa'anii mucaan kee akka mana barumsaa galu yookaan immoo mana barumsaa galee barumsa isaa akka inni jalqabu yuunifoormii isaa dabtarii isaa yookaan immoo kan ittiin inni gara fuulduraatti barumsa baratu namoonni ispoonsara yookaan gargaarsa guddaa isiniif gochuu barbaadan keessaan waan nuquun namoonni jiraniif akkamidha mucaan kee kun mana barumsaa galamoo hin galu maaliif hin galu isa jedhu yeroo darbee bilbilaan sin gaafadheen ture isinis mucaan amman gaafa lubbuun koo lafa kanarraati darbutti na biraa socho'uun qabu mana barumsaa akka galuun barbaadu jettanii gara magaalaa Gudar baay'inaanidha deemanidha kan isaan kadhatanii yeroo achi deemtanii kadhattanii deebitanii ammam argattu isin tilmaama? 50 argattani bada. Hayyee daawwattoota keenya ammam kiiloomeetira amma kana deemanii jilbaanis deemanii magaalatti kadhatanii yeroo deebi'anii biyaansi birrii 20-30 yoo baay'ate immoo 50 argadhuudha kan isaan jechaa jiranii. Egaa unis isa kana rakkina isaanii kana ilaallee akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti namoonni biyyoota garaagaraa jiran nufaan hojii akkasii hojjechaa jiran kun isaan deemanii kadhatan kana manumatti qallaba isaaniif kan ta'u yookaan jireenya isaanii gara fuulduraan ji'aan akka kaffalamuuf murteessinee turre. Mucaanni kun ispoonsarri argamee fi barumsallee akka inni baratu amma inni barumsa xumurutti gargaarsi barbaachisaa ta'u akka ta'uufiif itti yaadamee yookaan immoo murtaa'ee ture. Egaa haati kun bilbilaan gaafan kadhadhu tasuma barumsa galuu hin danda'udha kan isaan jedhanii isa kana gara keessanitti baasuu barbaada jechuudha. Akka isin dhageessan akkasiin argitan waan an barbaaduufi sababa maaliifidha kan barumsa kana hin galu jettan isin? Anumum kootiifan. Yoo barumsa yoo gale maal rakkoo qaba? Gargaarsi immoo asitti isin gargaaramtu waan ta'eef jechuudha. Ji'aan gargaarsi naa galeera isa. Ani timirtichumaan gaam duraan sinitti. Waa'ee barumsa dhiifama naa godha. Aayela mucaan keessa yoo barate mucaan keessan barachuusa yoo barate tokkoffaa baratee isin gargaaruu illee danda'a gara fuulduraatti jechuudha. Maaliif mucaan keessan kun immoo isin amma yoo baay'ate birrii 50 argadhu jettan deemtanii dhuftanii jechuudha. Isa kana manumatti deeggarsa barbaachisaa ta'u isiniif goona. Isin gargaarraa maallaqaan isin gargaarraa jechaa jiru. Kanarra darbee mataasaa namoonni baay'een isaanii maaliif magaalatti akka isin galtanii jireenya keessan fooyyeffattan illee ispoonsarri isiniif argamee ture. Yeroo jennu yoo isaan magaalatti galuu barbaadu ta'e mana kireessinee fi jireenya isaanii akka isaan fooyyeffatan mucaanis mana barumsaa akka galuu barbaadan isin immoo manas magaala biraarraa kireeffachuu hin barbaadu jettan isinis. Namoonni na gargaaruu barbaadan asumatti iddoon jirutti amman gaafa duutti na gargaaraadha kan isaan jedhan. Maaliif akka isaan jedhani afaan isaaniirraa akka isin dhageessan barbaannaa jechuudha. Sababii maaliifidha isin kan isin? Anuma asumatti amma qabannaa gargaaran malee katamattuma gargaarsa amma mana waanidha. Asum naa wayyi. Kanaafuu namoonni mana isinii kennuus yoo barbaadanii manallee magaala keessa yoo isinii mituu barbaadanii gargaarsa achiin feetanii jechuudha. Asuma keessatti akka isiniif ta'u barbaadu jechuudha. Asumatti tola waan naa gootan sin hunduu akkuma naa jammartanitti asumatti na gargaara. Mucaan koo biratti amma jirutti. Egaa mucaan koo biratti asumatti bakka amma jiru kanatti akkuma amma kanaan duras yeroo darbees gargaartanii islaammaffaa ammas gargaaraa turtanii gara fuulduraatti akka guutti na gargaaraadha kan isaan jedhanii. Mucaan kun immoo mana barumsaa galuu barbaadda amtee mana barumsaa galuu nan barbaadadha kan inni jedhu jechuudha. Garuu harmeen isaanii mana barumsaa tasumayyuu galuu hin barbaadu.
jedhanii egaa waan tokko gochuu hin dandeenyu erga haati deesse kun hin barbaadu jedhanii dirqamaan qabnee mana barumsaa galii hin jennu jechuudha. Egaa ammaaf mucaan hoolotadha kan inni tiksaa jiru. Waaqayyo isa gargaaree hoolotadha. Hoolota meeqa qabdu amma? Sadii qabna ilmoo faana shan. Hoolota meeqa qabdu? Egaa haati kun akka isaan dubbatanitti hoolota shanidha kan isaan qabanii. Hoolota shan bitataniiti ilmoo faana hoolota shan bitataniiti. Mucaan kun hoolotuma kana eegaa oola jechuudha. Akkasumas adda jirgifeen naannoo kana manuma kan isaan jiraatanii. Egaa akkuma beekamu manni isaan keessa jiraatan mataansaa mana baay'ee namatti tolu miti jechuudha. Ona keessa jiru jechuudha. Manni isaanii baay'ee mana caccabaadha. Bokkaamti yeroo roobullee baay'ee karfaffaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuuti qabdu namoonni hundumti keessa yaada isaanii kana dhageessanii yoo isinii danda'ame bakkuma jirtanitti qaamaanis deemtanii. Hello. Connection baay'ee jeeqaa jira. Amma kunoo magaalaa Amboorraa kaanee mana haadha keenya adda jirgifee naataatti argamna. Yaada jiru istii waliin mari'adhaame. Hello. Dubbisa. Nagaa dhageefti fattam jirtu baga nuu jiraatti. Nagaa galata Waaqayyo. Kanaaf anoo mucaan kunis yoo barate soo borusoo kanuma keessanii sinuma bira taa'anis duratti baadiyyaadhuma maatii bira taa'een baradha ture yooma rakkoon qabu barateetuma sin biratti taagalu yoon baratu ta'e immoo jireenyum sin amma keessa jirtan kana jiraachuuf mala animmoo nan godha waanan jechuun gabaa sanarratti sin gargaara yoo ta'e amma gabaa sanarraa argattan sinan gargaara mucaan kunaa baratu jeetanii mucaa kanatti hime. Ani gargaarsi keessanillee durumaa qabeeyyu baay'ee na gammachiiseera. Homaan qabu danda'ee gadiin bahuu danda'ee waliin bahuu isatu baatee na baasa. Makiinaan yoo hin deeme karaarra iddoon dur deeme kadhadhu immoo karaan hojjetamaa jira. Bara nan dadhabee sinnaa qunxurtanii nan jira. Mucaan kun bishaan hubboo keessa danda'ee budduuf kadheen dhuguu. Amma jirutti hojjeteetuma nyaatu timirtiin kana durumayyuu firrii lakkii. Mucaa timirtii galchuu kana homaa garaa koo miti himma. Gabaasa nama rakkinuma deemama miti namni jaalatee miti kan harkaan deemee fagoo sa'aatii lama deemu isa sila achi argattan manatti argattu yoo ta'e mucaan kun jechuun amma manni barnootaa hundayyuu jira jaa ta'eef inni dhabamee miti amma gabaa sanarraa argattan gabaan sun hafee manuma ooltanii mucaan kun deemee duratti amma sa'aatii guyyaa guutuu wajjin uli yookiin sa'aatii dura barataa yookiin sa'aatii booda barataa galgala sinumatti yeroo achi ba'e immoo sinumatti galamete mucaa namni fudhatu jiru kan makeessan. Ani gaameetta mari'adha malee maa timirtiin kunoo garaa nan geenye. Waaqa. Maal isinirraa yoo gabaa kan harkaan deemuu isinirraa bu'anii akka maatii kootitti sin lakkaa'ee dhugaan sin hin jawaananii ofii kootirraa anis ofii kooti ijoollee qaba ijoollee laman qabaa. Waan ijoollee kootirraa hir'isee akka sin gabaa sana haftanii mana ooltan. Gabaan sunis nafaa mana ooltanii amma gabaa sanarraa argattan yoo narraa argattan mucaan kunis immoo baratee jechuun yookiin sa'aatii dura barata amma sa'aatii ja'aatti yookiin sa'aatii booda hin beeku akkatti naannoon sun itti baratu garuu isa booda manuma jiranis akkanumatti barannee maatii gargaaraa guddanne duratti namni maatii keenyarraa nu fudhate hin jiru. Akkas immoo barannee gaafa baanee jennu jireenya maatii keenyaa jechuun ani kana jechuun barbaadu malee ani Waaqayyo karaa kootiin jireenya maatii kootii jijjiireera. Egaa akka feetan malee anumaa mucaa timirtii homaa timirtii galisa oon barbaadu. Maali sinuma barata baranii sinuma gargaaruuf jedhee Iwwaldaalleessa. Ani sinin beeku sin gargaaruuf jedhee. Beeka dhagayeera. Kanaafuu amma wanta barbaadan iyyuu sinin gargaaran ji'aanii yoo barbaachisaa taatan gabaan naqinaa sinin jechaa jirtu obboleettiin kun. Beekasi. Garuu biroo barumsa gadi maal rakkoo qabaa? Timirtii yoo galchuu hin dhabu. Gawaagna godheen ta'a. Hello, connection ida. Hello. Hello. Yaa inchite jidduutti jedhe. Hello. Inchite. Jirtu am. Hello. Awe, nan dubbachaa jira. Meena hubadhaame ani sinumaaf yaadee tambare no Waaqayyotti keessa koo kaa'ee maaliif tokkoffaa sa'aatii lama namni jaalatee miti kan harkaan deemu baay'ee natti dhagaa. Ela mucaafisi.
mucaan samman jiruttan biraa ta'oo toltanii akkuma toltanitti naa tola malee mucaa timirtiin galchuma nan komatina. Mucaan sadaka isinun bira ta'a baree barate. Mucaan isin bira ta'a. Beeke. Mucaan manuma kee asumatti barata simuutu barsiifata maqaama keessanii. Beeke sa'o. Durma naa ta'u. Bira ta'a bar mucaan kun yoo barates isinuma bira ta'a namni mucaa sin biraa baasu hin jiru maaliif waaqayyo nama gaafa mucaa tokkicha qabdan kana nuti ani isinirraa fudhachuu mitarra namni ijoollee fudhachaa miti. Lakki fudhannaa miti. Fudhannaa miti. Lakki ani fudhannaa miti ani durmayyuu dhimma isaan qabu. Maaliif hin beekne jechuun egaa mala yoo barate jechuun barnoonni barnama miidhu. Isa beeka maal lama miidha. Ani duratti sinittan makan kon seenaa sinittan dhugaan sinin jaa ani duratti akkoon ko maallaan jette turte durbin barattu ndaaqqoo qaluufaa baradhu akka tana baluufaatti maal nuun jedhu turan garuu gaafa barannee jennu dideetuman galani dhuguman sinin jaa ani maatiin kun an galchine dideetuman galee fedhiidhuma isaan kabajaa ta'e waaqayyos na gargaa'ee nan milkaa'ee garuu booda anumatu jireenya maatii kooti jijjiire jechuun danda'a gargaarsa waaqayyooti. Maatuma koo bira taa'ee tan amma kutaa 8ttis baradheenaan achi galis immoo maatii gargaaraa achuma duwwaa barnoota duwwaa mitannaa gallee ijoollee dhiiraas yoo ta'an horii tiksanii qonna gargaaranii ijoolleen durbaas immoo mana keessatti waan hojjetamu hojjenneetuma kan guddannee wannoo jenne. Isa booda gaafa biddeena baafannee jennu maatuma keenyaaf taane deebinee jechaadha. Beeknaa galeera. Mucaan kun boru ganamallee jireenya keessan amma keessa jirtan kana sini jijjiiruu daagaa yoo ofiisaatiif jireenyi isaa jijjiirame. Isinuma qabaa obbolee biraan qabu nama biraatiif yaadu yoo guddatee jee ani wanta mucaa kanarraa barbaadu hin jiru. Waa tokkollee sumnii tokkollee siniif liqeessaa hin jiru siniif liqeessuufis hin jedhu gabaa sanarraa margattan sinan gargaaraa akka mucaan kun baatee faa yeroo bokkaa faa maaloo fana baata isa jettan ijaan dhaga'eefan kana jee sun yoo hafee jee mucaan kun yoo ijjisaa banamee yoo baratee jee tarii siniif iyyuu waaqayyoo biddeena baaseef namni akkanaa immoo iddoo gaarii gaasinitti himan dhuguman jira. Namni akkanaa immoo rakkina akkanaa keessaa bahee iddoo gaarii dhagaa. Mucaan kun yoo iddoo gaarii ga'e isinumaaf ta'a boru ganama. Dhagaa jirtu? Nan dhagaa hin dubbattu jedheetiin. An dhagayeera. Kanumaan siniin jechuu barbaade ani baay'ees dhiibbaa sinitti gochuun barbaadu. Eegaayyuu. Ani timirtii kana durmayyuu nan dide dhiifamum naa godha. Akka waaqaa ta'u. Egaa gochuun hin danda'amu garuu baay'ee nama wannoota maaliif nama hubachuu dadhabdanitti fakkaata. Lakki hubadheera durma. Taatu yoo mucaan kun baratee biddeen baafatee mana gaarii sinii bitee jireenyi keessan jijjiiramee garuu basirimaaf ta'a mucaan kun. Anumaa waanan timirtii galchuu miti. Ani galchu. Maaliif nama argitanii jeeltantu jira moo maaliif? Lakkan ofum kootiif ani durmaa qabe. Ani sinittani mala namni takka keessanuu bare namnumti qaama miidhamaa baratee iddoo tammata barnoota qabdu ta'eeti simbataan keessanii iyyuu dhugaan sinin jira. Isma sammuma keessaniin jiraattu turtaniyyuu jecha maaliif namni qaama miidhamaa sin duwwaa miti. Addunyaa kana keessa guutuu kan baratee iddoo guddaa ga'ee waan baay'ee hojjetu garuu haala rakkina naannoo keenyaarraa kan ka'e kan keessan egaa kan kana fidee haaluma naannoo biyya keenyaati jechaadha. Garuu mucaan kun immoo nama miila qabu deemee galuu danda'udha. Kana caala gaawwanan siniin jiru qabaman danda'e sinitti rasinuma amma na hubattan hin beeku. Ishi giiftii ko ishi. Meetti yaadame ammas. Uma waatti yaaduun qabu haala. Amma mucaan kun siniin gaddisiisu jireenyu amma sin keessa jirtan kana jiraata bara umurii isaa guutuu booda. Akka waaqni akka beeku haa godhu. Yaada qabdaati. Yaada maal qabna nuti. Barreessuuf fedha qabdaati. Yaadaati yoo yaada keessan jijjiirtanii ani yeroo hundayyuu amma sin baay'ee sinin dhiphisutti yaadaati sirriitti
yaada keessa yoo jijjiirtan karaadhuma mucaa kanaatiin na qunnamaaqa kanuma isiniin jaa kana caalaa waan hin jiru Ish. Hayyee waaqayyo isaa eebbisu yoo yaada isaanii jijjiiran amma san na dhagaa jirus yoo ta'e yaada Na isaanii dhagaa. dhagaa jiru. Nan dhagaa. ani mucaa kanaa fi haadha mucaa kanaan dadhaboo ani ijoollee koorraa kutee dhugaan siija asirratti hingatu jara kana lamaan fittan fudhadhan akka maatii kootitti sittan hima haati isaa akka gabaa hin dhanne waan gabaarraa argatan akka mana taa'anii waan bunaan bittatanis waan wannoo ta'e jechaadha asirratti singatu akka gabaan sun hafuu mana akka walannan taasisaa mucaan kun immoo yuunifoormii isaas yoo ta'e waan hundasaa iyyuu nan danda'aafan asirratti hingatu. yoo itti yaadanii yaada isaanii jijjiiranii natti mii kanuma akka. Harmeen kun mana barumsaa dangaranaan harmeen kun mana barumsaa kana isin galtu waan biraa deemtee mana barumsaa galtu miti. Nangalaan immoo mormii isaaniitiin isin mormii nan deeman baradha jechuu danda'u dandeenye yoo tuttaras batti nu gargaaran nu tottaniitu kanaan dura nu gootaniitu kanaan dura nu gootanis galatoomaa kana wanti godhan jiru hin diddee. Nangalaan immoo mana barumsaa nangalaan zennaan lakkoomaa naan ta'anii jettee waa fedhee ishii duuba immoo wanta nan gochuu danda'u hin jiru. Kan kanaan dura nu kennitanis galatoomaa jiraadhaa nu kennitaniitu waan isin haa eebbisuun jedha. Eshi amma mana barumsaa galuuf ati fedha qabda? Nan baradhannaa lakki durumaa kaasee nan baradhannaa lakki isaan naan ta'uu barattuu nagattee deemtu kana kana jedhan badan dura nan baradhannaa. Amma barumsa waa tokko iyyuu hin qabdutti? Maal hojjetta reema? Ooltaa shantu jiraachuu malee. Okay, isuma eegda. Malee mana barumsaa galuuf fedha qabda garuu haati kee waan isaanii galuu hin dandeessu hin barbaachisu waan jedhaniif galuu dadhabde jechuudha. Kanaaf jecha malaan barumsaan duruma kaasee nagaa shan lakkiin ta'uu akkana naan jedhan malaan iddoo galuu nan barbaadu. Kanaan duras ammas namoonni haadha keenya gargaartan hundumti keessan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Egaa kana qofaa miti mucaan akka mana barumsaa galuuf ispoonserri barbaachisaa ta'u argameeti kan inni jiru garuu yeroo kana jennu mucaan akka mana barumsaa galuuf irratti mari'annee akka tajaajila wal gargaarsa doonitti ijoollonni tokko tokko mana barumsaa galchina. Haati kunis baadiyyaa kanarraa gara magaalaatti galanii jireenya isaanii haa fooyyeffatan jechuuf yaadni nu ka'ee ture garuu sababa haati kun magaalaatti galanii jiraachuu waan hin barbaanneef mucaan illee mana barumsaa akka galu fedha waan hin qabneef kallachumaan afaan isaanii irraa akka waa dhageenyu waan barbaanneef asitti argameera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti adda jirgibe. Mucaan mana barumsaa galuu hin barbaadan jechuudha. Tasuma jechuudha. Utuu mana barumsaa galee baratee garuu baay'ee gaarii ture. Inni immoo yaadaan qabu waan ati hin barbaanne. Mana barumsaa galee yoo baratu namoonni as keessaa hin gargaarra dabtarii isaas yuunifoormii isaas hin gargaara kan isaan jedhanii hamma dhumaatti hin barsiifna siif immoo ji'a ji'aanii maallaqaan si gargaarra siin jedhanii jechuudha kan yaada ishee irraa nuu fuudhinaan jedhan isa kana maal jetta? Barbaadu. Tibirtiin barbaadu naa tola nafatti naayya waan qaban naayyaa. Egaa daawwattoota keenya adda jirgifee naataan kunoo asitti nu falmaa jiru jechuudha. Baay'ee nu falmaa jiru falmii guddaarra jira jechuudha. Yoo na deeggaruu barbaadan adda jirgifee naataan falmii guddaa qabannee jechuudha kan nu jirru adda jirgifee naataan baay'ee nama bashannansiisu baay'ee nama kofalchiisu ammallee kolfaa jiru. Ammallee kolfaa jiru. Mucaan isaanillee baay'ee nama kofalchiisa. Tasuma mana barumsaa hin galuudha kan isaan jechaa jiranii sababiin isaa garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mucaan keessan kun mana barumsaa haa galu gaafa jedhamu biyya alaatti fudhanna yookaan immoo otoo hin ta'in asumatti qe'ee keessan keessatti akka inni baratudha ture kan nuti barbaannu. Beeka hundumaa. Eshi. Anumaa timirtiin barbaadu. Egaa daawwattoota keenya haati kun baay'eedha kan isaan bohaarsan dhugaa baay'ee namatti tolu. Mucaan garuu aarii guddaadha kan inni qabu. Egaa mucaan garuu aariidhaanidha kan inni guutamee jiru obboleessi keenyi gulummaani. Mana barumsaa barbaada isaan tun barbaadu malee. Tasuma barbaadu jedhan isaanii otoo baratee baay'ee namatti tola ture. Barumsa abbuunsaa baay'ee nama gaddisiisa garuu haati garuu hin baratu jechuudhaan yeroo ammaa kana kolfaan nu bohaarsaa jiru jechuudha. Kanaafuu wanti nuti goonuu qabnu bakkuma jirtanitti waaqayyoon kadhadhaafi jecha dhugaa deeggarsi keessan haadha kana uftanii ilaaluudhaan akkasumas illee haadha kana deeggaruudhaan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Nu illee gaaf tokko karumarraa itti gorreetu deemnee isaan kan ilaallu ammas isaaniin hin gannu isaan bira dhaabbannaa. Yoo haati kun irratti waliif galanii mana barumsaa hin gala mucaan koo mana barumsaa galee haa baratu waan isaa barbaachisu guutaa fi yoo isaan nu jedhanii kun amma waadaa nu galanii akkaawuntii bannee fiitu akkaawuntii sana irratti namoonni barbaadanii 5,000 1,000
umurii isaa guutammanni barumsa isaa fixutti akkasiin gargaartaniif akkaawuntii mataa isaanii banneefiiti hin maxxansina jechuudha. Yoo isin garuu deeggarsi kun barumsa kana hin fedhu magaalatti isin gallu jettanii akkaawuntii bannuu hin qabnu garuu ijoolleemti akkaataan ijoolleen nu erganiin dhufnee deeggarsa barbaachisaa ta'u isinii goona jecha asumarraan illee aamsa yoo qabaattan yookaan immoo namoota akkasitti namoonni haadha kanaan duras gargaartan qallaba isaanii akkasumas maallaqaan isaan gargaartanii kunoo ammallee namoonni haadha kana gargaaraa jirtan aqaa ilaalaa nuun jettan Waaqayyo isin haa eebbisu namoota isin bukkee dhaabbatan isin gargaaran akkasumallee kunoo bilbilaan illee isin haasofsiisuudhaan isin bukkee dhaabannaa isin gargaara ispoonsara isinii taana isiniin jedhaniin yaada maal qabdu maal jettuuni? Ani kan darbe misgaana isin haa ta'u kan futti somaa qabu isin waan eeggadha yoo toltanii na bira dhaabbadha yoommoo na eebbiftanis kanumaan immoo misgaana argadha jedhe. Egaa misgaana argadha jechaadha kan isaan jiranii haati kun egaa wal falmii guddaadha kan inni turre hin baratu oolota eegama oolota shan jedhamni oolota shan eegaa yoo isinii danda'ame immoo erga mana barumsaa hin galu jedhanii itti dabalamee hoolonni kun illee bibbitamanii akka inni hojii isaa hojjetu kabajaan isin gaafannaa Waaqayyo lubbuu haadha keenya adda jirgifee naata haa eeressu waan bira waan jennu hin qabnu. Eerateera yoo kan baran amman argate yoo nagaye Waaqa. Eerateera yoo kan isaan jedhani. Yee dhugaa. Abbaar mabbee karakoo. Dhufuu keessanii baay'ee iddoo beelofne irratti nu qaqqabdan iddoo rakkanne irratti nu qaqqabdan kan isaan jedhanii nuyis dhugaa adda jirgifee naataadhaan hin gannu jechuudha. Hojiin nutti haa baay'atu iyyuu malee isaan bukkee hin jiraanna. Kanaaf Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Humna keetti herregee karoora koo ija keetiin ilaalee mul'ata koo. Humna keetti herregee karoora koo ija keetiin ilaalee mul'ata koo. Inni natti ulfaatee dadhabamaa laakinnoo siin inni bun ni danda'ama. Danda'ama, ni danda'ama, ni danda'ama, ni danda'ama, ni danda'ama, ni danda'ama. Ejjeta afaan koositu safara kallattii ati jetteerraan abura. Ejjeta afaan koositu safara kallattii ati jetteerraan abura. Deemsa adda jilleem kanan deemu ayyama kee hin qabamu hin horkamu. Deemsa adda jilleem kanan deemu ayyama kee hin qabamu hin horkamu. Balbalaan ilaalee itti adeemu dhiiba nama malee hin cufamu. Rabbi sini haa kennu na dhaabbattan sini haa dhaabbatu na gargaartan sini haa gargaaru Rabbi sini haa gargaaru Waaqayyo sini haa gargaaru ani yaadde sintu naa yaade sini haa yaadu iddoo anaattanii qirtanitti sini haa guutu Waaqni isin faana ta'u lafni isin faana ta'u Waaqni sini haa ta'u dhala mana namaa isaa sini haa ta'u akkasin naa laattan akkasin natti ufna maallaqaanis hundumaan daaraan Rabbi sini haa kennite Waaqni sini haa kennu Waaqni sini haa dhaabbatu jedha goorra. Adda jirgifee naataan baay'ee nama bohaarsu dhugaa dubbachuu fi tasuma mucaan kun mana barumsaa hin galu gaafa jedhanii wal falmii wal mormii irra turre. Egaa mana barumsaa akka galtu yaadne ture haati kennidanii. Maal gochuu dandeenya jedhanii. Maal gochuu dandeenya jedhanii baay'ee nama gaddisiisasi nama tokkoffaa mana barumsaa galuu dhiisuunsaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi lammaffaa garuu waan goonummoo hin qabnu waan ta'eef fedha keessaniin yoo Waaqayyo sin gargaaree manni barumsaa yaada keessan mari'aa adda jirgife yoo haa galattan anuma adda jirgife yaada keessa yoo mari'attanii yoo yaaddani mana barumsaa isin galchinaa yoo immoo galottanii waa tokko gochuu hin dandeenyu. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama sin jaallanna dhugaa eebbifama. Eebbifama. Yaada naa kennite ilmoo si yaa kennu waan naan ilmoodha. Eeshi dhugaa. Ilmoodha ganzabni maamiti. Rakkoon hin jiru sin bira jirraa dhufneetu sin gaggaafanna nuu hin bannu jechuudha. Amma yeroo nuti babbanne yeroo nuti hin tineennu biizii mataan itti iddoo biraa waan deddeemnuuf jechuudha. Kanaafuu waan tokko rakkoon hin jiru. Sin faana adeema. Eeshi ameen jedha. Sin faana adeema. Eeshi
akka beelaa dheebuu nu baatu. Ameen, ameen. Waaqni beela inaan dheebuu sin amma jirtani. Deddeebi'een atti argama na duraan baddu waa'een kee haalaan faddee maaf anniisa baaseen dubbadhaa olmaa kee aarsaa dhiyeessii na jetti jireenya harkitee lubbuun koo iftuun ulfina baatetti mirkanaa'eeraa fayyuun koo deddeebi'een atti argama na duraan baddu waa'een kee haalaan faddee maaf anniisa baaseen dubbadhaa olmaa kee aarsaa dhiyeessii na jetti jireenya harkitee lubbuun koo iftuun ulfina baatetti mirkanaa'eeraa fayyuun koo gaadhati kaleessa koo gaadhati har'a kuufis gaadhati fuuldura koo gaadhati galgala koo gaadhati kaleessa koo gaadhati har'a kuufis gaadhati fuuldura koo gaadhati galgala koo garaan koo lakka'u amman dubbadhu irra caalaa si malee noonaman ta'u ayyaanni kee hunda caalaa salphina kootu eeganii ulfina koo argisistee jabaadhu si jira jette ooniif lubbuu koo fayyistee gaadhati kaleessa koo gaadhati har'a kuufis gaadhati fuuldura koo gaadhati galgala koo gaadhati kaleessa koo gaadhati har'a kuufis gaadhati fuuldura koo gaadhati galgala koo gaadhati 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 gaadhati